Haleellaan qilleensaa Israa'el jajjabina qabuu fi lubbuu namaa galaafate baha giddu galeessaa raasee bakkeewwan dhibbaa ol gadi fageenyaan Iraan keessa jiran irratti xiyyeeffateera. Dhaabbileen niikuleeraa fi waraanaa dabalatee qondaalonni sadarkaa olaanoo Iraan du'aniiru. Wallabdeen addunyaa dabalaa dhufeera. Balaan waraanaa guutuu madaallii irratti fannifamee jira. Waamicha hatattamaan neetoon tasgabbii gaafate irraa kaasee haga Iraan haloo ba'uuf dhaadatetti imbaasiiwwan addunyaa guututti cufamuu irraa kaasee haga hooggantoonni addunyaa sodaa fi aariidhaan deebii kennanitti kun wallabdee qofa miti, kun adeemsa seenaa addunyaa jijjiiruu danda'udha. Gabaasa har'aa keessatti rakkoo saffisaan guddachaa jiru irratti odeeffannoo haaraa isiniif kenna. Sagaleen neetoo Awurooppaa, Israa'el, Iraan, Saawud Arabiyaa fi sanaa olitti yeroon kun yeroo addunyaan bira darbamuu hin dandeenye ta'eera. Nu waliin tura. Addunyaa har'aa maaltu mudate, boru maaltu dhufuu danda'a kan jedhu hubadhaa isiniin jenna. Iraan haleellaa Israa'el labsii waraanaa jechuun labsite. Bahii giddu galeessaa yeroo addunyaa raase keessatti Iraan haleellaa xiyyaaraa Israa'el lubbuu saayintistootaa fi lubbuu jeneraalota galaafate labsii waraanaa jechuun labsite. Jimaata waxabajjii 13 bara 2025 waraanni Israa'el haleellaa qilleensaa guddaa kan raawwate yoo ta'u Iraan keessatti iddoowwan dhibbatti dhiyaatan rukute. Dhaabbileen niikuleeraa dabalatee haleellaan kun lubbuu hooggantoota waraana olaanoo, saayintistootaa fi namoota nagaa galaafachuun Iraanii fi addunyaa rifaatu hamaa keessa galche. Namoota du'an keessaa Jeneraal Mohammad Baagaarii qondaala waraanaa sadarkaa olaanaa Iraanii fi Hussein Salaamiin itti gaafatamaa eegdota warraaqsaa keessatti argamu. Akkasumas saayintistoota niikuleeraa beekamoo 6 kan ajjeefaman ta'uu gabaasni mootummaa ibseera. Onnee sagantaa niikuleeraa Iraan rukutame. Dhaabbanni lafa jalaanaa Taanzii badhaadhina yuuraaniyeemiif murteessaa ture rukutame. Sararri diimaan Alii Kaaminii cite. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun haleellaa kana kallattii wiirtuu hawwii niikuleeraa Iraan irratti xiyyeeffate jechuun haga barbaachisutti akka itti fufuu dhaadate. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Alii Kaaminii akeekkachiisa nama kirkirsuu kennaniiru. Israa'el hiree hadhaawaa fi nama dhukkubsutu ishee mudata. Sararri diimaan qaxxaamuramee jira, deebiin keenya daangaa qabu jedhem. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii gama isaaniin xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii barreessuudhaan tarkaanfii mana maree nageenyaa hatattamaa akka fudhatamu gaafachuun haleellaan kun gocha waraana guutuu ta'e irraa gadi miti jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin dirooniin Iraan dhibbaa ol Israa'el weeraraniiru ittisa qilleensaa Israa'el waliin kokkee wal qabaa jiru. Ameerikaan kallattiin hirmaannaa akka hin qabne yoo ibsitu Teheraan gonkumaa boombii niikuleeraa qabaachuu hin qabdu. Haleellaan kun yookaan walii galtee nagaa dhoosuu danda'a yookaan gargaaruu danda'a jette. Trump yoo waraanni guutuun ka'ee USA naannicha keessatti argamuun waraana akka hirriftu akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee Iraan buufataalee Ameerikaa irratti haloo ba'uu kamiyyuu akka itti gaafatamtu himaniiru. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis akka labsetti ergaan keenya ifadha, warri Israa'el balleessuuf hojjetan ni dhabamsiifamu jedheera. Mul'anni Teheraan keessatti mul'ate nama sodaachisa. Boolla guddaa gamoo mana jireenyaa keessaa ciccite. Dubartootaa fi daa'imman warra du'an keessaa tokko. Buufanni boba'aa guutamee rifachuun ol ka'e. Buufanni xiyyaaraa magaalaa guddoo cufame. Iddoon qilleensaa Iraaq, Joordaanii fi Israa'el guutuun cufamee balalliin gadi bu'ee samiin callise. Dhaabbata niikuleeraa UNA kan ta'e dhaabbanni atoomikii idil addunyaa iddoon niikuleeraa Naataanzii rukutamuu mirkaneesse. Rakkoo mul'achaa jiru kana itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibseera. Wallabdee ol ka'aa dhufeen gatiin boba'aa dabaluun gabaan addunyaa gadi bu'uun sodaa waraana naannoo bal'aa ta'e calaqqisiiseera. Amma walii wal qabatee hooggantoonni Awurooppaa, Jarmanii, Biriteen fi Faransaay irraa walitti dhufuun marii muddamaa hatattamaa waamuun balaa guutuu ittisuuf yeroo waliin dorgomaa jiru. Garuu waraanni Iraan waan tokko ifa godheera. Amma sirni Sionistii sarara diimaa hunda erga qaxxaamuree booda deebii keenyaaf daangaan hin jiru jedheera. Bahii giddu galeessaa abidda keessa dhaabbattee jirti. Gaafiin amma jiru haloo ba'uun ni dhufa osoo hin taane yooma akkamitti fi hammam ulfaata kan jedhu ta'e. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Imaam Kaaminiitti tiraafikiin qilleensaa kan dhaabbate yoo ta'u
Iraq fi Jordan lamaan isaaniiyyuu naannoo qilleensaa isaanii cufaniiru. Daandiiwwan qilleensaa gurguddoon galoo galaanaa balallii gara Iraan, Iraq fi Jordan, Libaanosii fi Siiriyaa haqaniiru. Israa'el labsii yeroo muddamaa labsuun naannoo qilleensaa cufteetti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon Iraan buufataalee Ameerikaa irratti xiyyeeffachuun akka hin deebisne akeekkachiisuun Waashingten hojii Israa'el keessatti hirmaannaa akka hin qabne irra deebi'uun cimsanii dubbataniiru. Iddoowwan niwukilaraa fi waraanaa dabalatee qondaalonni sadarkaa olaanaa Iraan du'aniiru. Wallabdeen addunyaa dabalaa dhufeera. Balaan waraanaa guutuu madaallii irratti fannifame. Yeroon kun yeroo addunyaan bira darbuu hin dandeenye ta'eera. Hoogganaan neetoo haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatte booda ibsa kenne. Barreessaan olaanaan neetoo Maark Ruut akka jedhetti Israa'el iddoowwan niwukilaraa fi buufata waraanaa Teheraan dabalate naannoo 100 ta'an haleellaa qilleensaa erga raawwattee booda Ameerikaa dabalatee michoonni Israa'el haleellaa kana tasgabbeessuuf gargaaruu akka qaban murteessuu danda'u qaba jechuun ibse. Gama biraan pireezidaantiin Iraan Israa'el haleellaa kanaan akka gaabbitu taasifna jedhe. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian televiziyoonii mootummaa irratti deebii cimaa kan kenne yoo ta'u, Israa'el gocha ishee kanatti akka gaabbitu taasifna jedheera. Sabni Iraan fi hooggantoonni isheen callisanii deebiin Iraan kennitu humna guddaa waan qabuuf diinni yakkasaa gowwummaa kanatti akka qaana'u taasifna jedheera. Saawudi Arabiyaan gama isheen Israa'el seera idil addunyaa cabsite jechuun balaaleffatte. Saawudi Arabiyaan haleellaa Israa'el weerara ifatee fi abbaa biyyummaa Iraan fi seera idil addunyaa cabse jechuun cimsitee balaaleffatte. Ministeerri dhimma alaa Saawudii ibsa kenneen akka jedhetti mootummaa Saawudii weerara ifatee fi Israa'el obboleessa Riippaabilika Islaamaa irratti raawwate balaaleffachuun ibsa cimaa kennitee jirti. Haleellaan qilleensaa Israa'el jabina qabuu fi lubbuu namaa galaafate baha giddu galeessaa raasee bakkeewwan dhibbaa ol gadi fageenyaan Iraan keessa jiran irratti xiyyeeffateera. Dhaabbileen niwukilaraa fi waraanaa dabalatee qondaalonni sadarkaa olaanaa Iraan du'aniiru. Wallabdeen addunyaa dabalaa dhufeera. Balaan waraanaa guutuu madaallii irratti fannifamee jira. Waamicha hatattamaa neetoon tasgabbii gaafate irraa kaasee haga Iraan haloo ba'uuf dhaadatetti imbaasiiwwan addunyaa guutuutti cufamuu irraa kaasee haga hooggantoonni addunyaa sodaa fi aariidhaan deebii kennanitti. Kun wallabdee qofa miti, kun adeemsa seenaa addunyaa jijjiiruudha. Gabaasa har'aa keessatti rakkoo saffisaan guddachaa jiru kana keessatti odeeffannoo haaraa isinii kaffinnu ta'a. Sagaleen neetoo Awurooppaa, Israa'el, Iraanii fi Saawudi Arabiyaa akkasumas sanaa olitti yeroon kun yeroo addunyaan bira darbamuu hin dandeenye ta'eera. Odeeffannoo kana jala deemuun odeeffannee kan isiniin geenyu ta'a. Addunyaan har'aa maal keessa jirti? Boru maaltu dhufuu danda'a kan jedhus bal'inaan qabannee dhufna.